Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin karaa nagayaatiin taa'ee rakkoo jiru furuuf yeroo fedhii qabu itti mul'ise hin agarre. Inumaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf ji'a tokko dura humnoota naannoo Amaaraa gara Oromiyaatti afeeranii turan. Bilisiginnaan waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagayaa ajjeesa, dubartoota humnaan gudeeda, qabeenya nama gubaa jechuudhaan himatu. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo deebisaa gabaabaa yeroo garagaraatti laatuun mootummaan maqaa na xureessuuf olola gatiin hin qabne oofaa ji'a. Ajjechaalee lammiilee nagaa kan maqaan isaa waliin ka'u ammoo qaamni walabaa akka qoratu waraanni bilisummaa Oromoo ibsaa turee jira. Mootummaan yeroo TPLF waliin karaa nagaatti deemuu ibsaa jiru kanatti waraana bilisummaa Oromoo dhiibuun humnoota naannoo Amaaraa waliin itti duuluu fi amma ammoo Al-Shabaab waliin walitti hidhuun dogoggora guddaa fi nagayaaf tasgabbii biyyaa daran dhiphisuu mala kanneen je'an laayyoo miti. Sanbata dabre kana ammoo miseensota Al-Shabaab, IS, Shanee fi Finxaaleyyii Faannoo haleellaa raawwatuuf yaadan jedhu 454 magaalaa Finfinnee keessaa to'annoo jala oolchuu mootummaan Itoophiyaa himee jira. Garuu humnoonni mootummaan Itoophiyaa tarree tokkoon kaa'e kun kaayyoo fi akeeka walitti isaan hidhu tokkollee dhabuu isaaniiti. Al-Shabaab Somaaliyaa fi daangaa Keeniyaa qaxxaamuruun haleellaa raawwataa turee jira. Itoophiyaa keessatti haleellaa raawwateen beeku, garuu yeroo garagaratti haleellaan Al-Shabaabiin raawwatamuu mala sodaan jiru ibsamaa ture. Namoonni hedduunis naannoo Somaalee fi Finfinnee keessaa to'annoo jala oolfamuu mootummaan Itoophiyaa ibsaa ture. Mootummaan waraanni bilisummaa Oromoo nama ajjeesa, qabeenya barbadeessa jedhee himatus waraanni bilisummaa Oromoo kanan fudhatu. Dhimma kanaan wal qabatee kaa'urratti miseensonni paartii Bilisiginnaa olaanoon waraana bilisummaa Oromoo firagaa ba'uun ammoo dubbii ijoo tahee jira dhiheenya kana. Miseensi paarlamaa Itoophiyaa obbo Hangaasaa Ibraahim torbaanota dura fuula feesbuukii isarratti haasaa kallattiin godheen ajjechaalee abbootii gadaa Karrayyuu mootummaatu ajjeese akkuma jee lixa Oromiyaa addatti Gimbii keessatti ajjechaan raawwatame waraana bilisummaa Oromootiin akkan tahin ifa godhe. Mootummaan Itoophiyaa ajjechaalee Gimbii san waraana bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa dura dhaabbatuu dadhabantu ummata nagaa irratti haaluu bahe jechuun himate. Garuu obbo Hangaasaa Ibraahim waraanni bilisummaa Oromoo isin baqateen jiru isintu baqataa jira jechuun Finfinnee taa'ee gurratti hime. Gama biraatiin ministeera haqaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aatis erga dhiheenya kana as karaa fuula feesbuukii isaaniitiin caasaalee hannaa kan jedhuun aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa akka malee qeequu eegalanii jiru. Waboon guyyaa har'aa loltoota mootummaa Itoophiyaa PP irraa loltoota hedduu ajjeessu ibseera. Akkasuma kibba Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti guyyaa har'aa waboo fi waraana bilisiginnaa gidduutti lolli gaggeeffamaa ooluunsaa eerameera. Guyyaa tokko dura Shawaa Liiban Cuqqaalaattis waboon waraana PP hedduu ajjeesee madeessuu kanneen argan dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa tibbana waraana bifa haaraan gaggeessaa jiru humnaan injifachuu dadhabuurraa kan kee holola maqaa waboo fi Al-Shabaab waliigaltee uuman jedhuun maqaa waboo xureessuuf yaala akka jirus himamee jira. Lola daangaa biyyattiirraan waraanni Al-Shabaab Itoophiyaa irratti taasisaa jirus akkaan hammaataa ta'uusaa eerameera. Haalli miidiyaan PP fi miidiyaaleen PP tumsan haalicha waboon wal qabsiisuun gabaasaa jiran qeeqa guddaa uummata Oromoo biraa kaaseera. Guutummaa Oromiyaa keessatti lolli guddaa waboo fi waraana bilisiginnaa gidduutti gaggeeffamaa akka jiru gabaafamaa jira. Lola kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo irraa aanaa jiraachuu fi loltoota mootummaa dhibbootaan lakkaa'ee booji'aa akka jiru himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lolatti banamee jiru ga'umsaan ofirraa qolataa akka jiru ragaa amansiisaa waliin karaa miidiyaatti dhimma baataa jiruu fi dubbii himaa ABO waboollee loltoota mootummaa hedduurraa kasaaraan gahaa akka jirus gabaasaa jiran. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo fi kasaaraa guddaa waraana isaarra ga'ee dhokfachuu kan fakkaatu akka waan waraanni bilisummaa Oromoo baqataa jirutti miidiyaasaan ibsataa jira. Akkasuma walgahii paarlaamaa irratti isaa dubbatu malee waboon akka malee waraana PP haleelaa akka jiru gabaasaaleen nuti argannu ni hubachiisu. Dhiyeenyaa lola giddugala Oromiyaatti gaggeeffame akkasumas lola lixa Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti gaggeeffamaa jiruun waraanni PP hedduun haleelamaa jiraachuun ibsameera. Waraanni PP haloo ba'annaa waraana isaarraa ga'ee ba'achuuf bakkeewwan hedduutti hawaasa nagaa jumlaan ajjeesaa jira jedha gabaasni dhaqqabe. Gabaasni kaleessa ba'e Wallagga Ba'aa aanaa Saasiggaa keessatti uummanni hedduun waraana PP'n ajjeefamuunsaa ibsameera.
hangi uummata ajjeefamee baay'ee ta'uun alatti haalli naannichaa akka malee rakkisaa waan ta'eef namoota miidhaan irra ga'e addaan baasanii beekuun illee akka ulfaatus gabaasicha akeekeera. Lolli Oromiyaa keessatti waraanni Itoophiyaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun Oromiyaa keessatti lolli guddaan banamullee waraana hedduun PP duraa dhumaa jiraachuunis gabaafameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa mooraa sadaffaa keessatti miseensota haaraa leenjisaa ture eebbisiisuu hime. Guyyaa gara guyyaatti miseensonni isaa haalaan dabalaa kan jiran deeggarsa uummata miiliyoonaan lakkaa'aman kan qabu waboon zoonii giddugalaa mooraa sadaffaa keessatti miseensa haaraa leenjisaa ture eebbisiisuunsaa dhaga'ame. Miseensonni haaraan eebbifamanii ba'an kunneen leenjii isaanii xumuruun dirree falmatti bobba'uu isaanii gabaasni arganne foomsee jira. Waboon Oromiyaa bakka uummanni Oromoo jiru maraa keessatti sochii isaa babal'isee jiraachuu kan eeramu adeemsa waraanaa jabaateef miseensota bal'aa guutummaa Oromiyaa keessatti ijaarrate jiraachuusaa gabaasarra deddeebiin ba'urraa hubachuu ni danda'ama. Mootummaan Itoophiyaa waboo lolaan dadhabuun hololaa afan faajjiif akkasumas waraana bilisummaa Oromoo uummata isaarraa addaan baasee Oromiyaa to'achuuf faajjii guddaa taasisaa ture itti jirullee haala salphaateen waboo cabsuu akka hin dandeenyeefatti haalli waboon har'a irra jiru ni mirkaneessa. Lafa Oromiyaa naannolee ollaatti firuu akkasumas siyaasa Itoophiyaa Oromoon ala taasisuuf yaalii mootummaan Impaayera Itoophiyaa taasisu bal'aa kan ture yoo waboon adeemsa siyaasaas ta'e qabeenyaa akka sabaatti Oromoon qawween dhabe qawween deebisuuf qabsoo hidhannoo taasisu jabeessee itti fufuu irra deddeebiin ibsata. Gaaga'ama uummata nagaarraa mootummaan Itoophiyaa afaan qawwee geessisu ammoo daranuu dargaggoonni Oromoo akka hidhatan qaama qawweetti amanuu deebii gahaa kennuun barbaachisaadha jechuun wayitaa har'aa dargaggoonni Oromiyaa kumaatamaan gara dirree falmaa afaan qawwee irratti argamu. Adeemsi waraanaa karaa nagaan akka kan arganne mootummaan Itoophiyaa danquunsaas irra deddeebiin gabaafama. TPLF lola mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliin gaggeessaa jiru mariin furuuf koree jaarsolii hundeessuusaa beeksisee akkasuma paartilee mormituu naannoo Tigraay keessa socho'anis akeekkachiisuunsaa himamee jira. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa akka miidiyaa AFP'tti himanitti lola kaaba Itoophiyaa mootummaa federaalaa waliin godhamaa tureef jiru karaa nagaatiin golabuuf TPLF garee mootummaa wajjin mari'atu hundeessee jira. Baatii kana keessa mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin naannoo Tigraay wajjin mari'achuuf koree hundeessee ifa gochuun hojii eegaluusaa beeksiseera. Odeessa guyyaa kaleessaa arganne gama isaaniin TPLF koree aangaa'ota sadarkaa olaanaa irra jiran hundeessee gara Naayiroobiitti erguuf qophii ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Haa ta'u malee gabaasa kan hanga qopheeffannetti eenyummaa namoota koree marii kana keessatti hammatamaniif baay'ina isaanii meeqa akka ta'e wanti ibsameen jiru. Dhimma marii karaa nagaa TPLF fi Itoophiyaa gidduu laalchisuun yaadni nyaata kaaroo kan jiru yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa marichi kan gaggeeffamuu qabu dursummaa gamtaa Afrikaa jalatti ta'uu akka qabu ibsus aangaa'onni Tigraay garuu marii gamtaa Afrikaa qofaan gaggeeffamutti akka namanni ibsee jira. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti adeemsa marii hundumaa gamtaa Afrikaatti kennuun isaanii fi kan hin liqimfamneef mariin akka gaggeeffamuuf dhamaatii guddaa gochaa kan turan pirezidaantii Uhuru Keeniyaattaa maricha keessatti hammatamuu qabu. Yaada kana immoo mootummaan Itoophiyaa kan muummee ministeera biyyattii Dr. Abiyyiin durfamu hin fudhatu. Gama kaaniin jaarmiyaan gamtaa Afrikaa dirqama qabu hin baanne kan jedhu TPLF wayitaa waraana naannoo Tigraay hubameetti callisanii dhaggeeffachuun gamticha akka michuu Abiyyi ta'an agarsiisaa ergaa jedhullee dabarsaniiru. Kanaaf akka TPLF jedhanitti gamtaan Afrikaa waraana Itoophiyaa keessatti gaggeeffame ilaalchise qaama walabaa ta'aniin kan rakkina hundeen furan akka hin taane ibsan haasaa tibbana taasisanii obbo Geetaachoon gama isaaniitiin abbummaa daangaa lafa naannoo Amaaraatiin ka'uu fi ammayyuu humnoota naannoo Amaaraatiin to'atamee jiru irratti wanti mari'annu hin jiru jedhee jira. Gama Tigraayin waa'ee lixa Tigraay fi bu'uuraalee misoomaa haal duree mariitiif hin dhiyaatu yaadni jedhu irra deddeebiin kan dhiyaatu yoo ta'u gama mootummaan haal dureen dhiyaate hin jiru. Marii nagaa kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa heera mootummaa faayidaa biyyoolessaa bu'uura godhatee ta'uu qaba jechuun alatti bal'ina isaa waan ibseen qabu. Koreen marii nagaa mootummaan hundeessetti gaafatamummaa addaan qooddatee hojii eegaluusaa beeksisee jira. Koreen kun itti aanaa ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa kan ta'an obbo Dammaqa Mokonnin kan durfamu yoo ta'u miseensa 7 of jalatti qaba. Odeessuma wal fakkaatuun naannoo Tigraay kan harkaa qabu TPLF paartilee mormituu naannicha keessa socho'an qabsoo uummata Tigraay akka hin gufachiisne akeeka.